sagaltamii afur yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota seeraa erga seenee booda waajjiraalee poolisii manneen murtii fi manneen hidhaatti deddeebi'uun hiree isaa taate adoolessa 29 bara 1996 barataa waggaa sadaffaa wayita ture yakka shororkeessummaan shakkamee to'annoo jala oole waggoota 2.7 mana murtiitti erga deddeebi'ee booda gurraandhala 30 bara 1999 yakka ittiin himatame irraa bilisaan gadhiifame barnoota isaatti deebi'e adoolessa 15 bara 2001 waraqaa qorannoo isaa milkiin goolame eebbaaf guyyoonni afur yoo hafan ammas irra deebiin qabame yakka shororkeessummaan himata garaagaraa of keessaa qabuun himatame dhaabbilee fi aangawoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuuf socho'uun hooggantoota ABO biyya alaa jiran waliin quunnamtii uumoo namoota Keeniyaa fi iddoowwan birootti leenji'an magaalaa Finfinnee keessatti gurmeessuu fi fincila kakaasuu kan jedhan himata isaa keessatti argamu. Eebbifame yuunivarsiitii ba'uuf waggoota 16 itti fudhatee jira. Bara 2017 keessa eebbifame miseensa garee Lammii Magarsaatiin ATM yookaan ammoo Addisuum Taayyee Milkeessaa jedhamu. Jijjiirama booda miseensa paartii Bilisiginnaati. Filannoo booda ammoo miseensa caffee Oromiyaati. Shawaa kaabaa naannoo filannoo kuyyuu bakka bu'ee miseensa caffee Oromiyaa ta'e nama 100,000 bakka bu'ee Lillisaa Falaasama Eda'amuuti. Naannoon Oromiyaa ammoo garee maafiyaa saamichaaf wal ijaarteen dhuunfatamtee jirti jedhee dubbata. Rakkoon uummanni Oromoo argaa jiru kaabinee hannam lafaa simmintoon sukkaaraa zayitiin cimaa fi albuudaa irratti bobbaateef badhaadhinna jedha. Imimmaan harmee Oromoo isaaniif wuskiidha jechuun arrabsa. Haati Oromoo baadiyyaa Oromiyaa keessa rasaasaan waddamte isaan ammoo Finfinnee keessa wuskii cirriiqtu jedha. Ani uummatana ergateen heeraa fi sammuu koo qofaaniin gaafatama jedha. Wanti gatii guddaa kafallee qabsoofneef bilisummaadha. Bilisummaan bu'uuraa ammoo mirga dubbiiti. Mirgi dubbii dhabamnaan mirga biraa hin jiraatu. Mirga dubbiitiin alatti namoonni guutuu hin ta'u. Mirga yaada bilisaan ibsatu gatii qaaliin arganne kana namiifuu hin dhiifnu. Tikseen mirgichaa seeraa fi heera jechuun dhaadata. Inni deetaa ministeera nagaatiin yeroo tokko waraana bilisummaa Oromoo shanee jedhee abaara. Yeroo kaan ammoo mootummaan kiyya marii gufachiise gadadoo uummataa dheeresse jedha. Itoophiyaa keessatti hanni sarara diimaa irraa gara afaa diimaatti jijjiirame jedha. Namichi ammoo Taayyee Danda'aa Raddooti. Taayyee Danda'aa barreeffamoota garaagaraa barreessuun rakkoo nageenyaa bulchiinsa gaarii Oromiyaa keessa jiru qeequun beekama. Barreeffamoota isaa keessaa sadeen kan adoolessa 22 bara 2023 dhimma yaa'ii caffee Oromiyaatiin wal qabatee rakkoo Oromiyaa keessa jiru irratti barreessee fi barreeffamoota dhimma nageenyaa fi araaraa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo irratti barreessee filannee isin mil'achiifna. Adoolessa 22 bara 2023 yaada oolmaa caffee Oromiyaa booda barreesseen ragaan marii keessatti dhiyaate nama suruursaa bulchaan Wallagga Lixaa kabajamoo obbo Gammachiis Dabalaa godinichatti Oromoon nagaa 1,105 ajjeefamu guyyaa tokkotti hooggansi 28 wareegamuu fi qabeenyi biiliyoona 3 caalu mancaafamu kabajaa caffeef kallattiin hime gaafatamni mootummaa nageenya uummataa tiksuudha. Akka Shawaa Kaabaattis ammoo ragaan qabnu fulbaanaa gamanatti namoonni nagaa 210 ajjeefamu namoonni 109 qaama hir'atoom manneen 526 gubatoom sangaan hiyyeessaa 410 qalamoom mallaqni callaan biiliyoona takka tuqaashan saamamoom manneen barnootaa 195 cufamuu fi barattoonni 75,000 barumsa dhaabuu agarsiisa jechuun rakkoo Oromiyaa keessa jiru tarreesse. Shirri dhibeewwan jajjaboo siyaasaa Itoophiyaa keessaa hangafaa. Kanaaf shirri hannaa fi finxaalessummaa waliin gufuudha. Gariin garuu shiraa fi gidiraa wayyaanee irraa dhaaleen dhaadata. Siyaasa qumaara ittiin uummata burjaajessanii jechaa boona. Beekumsa jechuun fakkeessuu fi burjaajessuu itti fakkaata. Ajaa'ibuma waan silaa ittiin saalfatamuun dhaadatama jedha. Qajeeltuun keenya kabaja lammiilee bilisummaa sabdaneessummaa fi obbolummaadha yoo jedhu Taayyeen gootummaa fayyaalummaa fi jaalala biyyaa malee shiraaf gidiraa hin qabnu. Wayyaaneen shiraan ganni hedduu nu hidhee nu darare. Barataan ammoo barsiisaa caaluu waan maluuf warri wayyaanee jala shiraa baate nu ajjeesuu yoo danda'u. Ilma namaaf duuti waan hidhamneedha. Dhugaa uummataa dubbatu garuu hin sodaannu. Warri Komishiinar Salamoon Taaddasaa ajjeesee fi Komaandar Tasfaayee Dinquu madeessuun yaala dhoowwate nuufis nuuf hin nahu barruu Taayyee Danda'aa barreessaa turedha. Taayyeen ufdhaadha. Asiin ammoo warra kaan qeeqaa jira. Sirni kun taphaan hin dhufne yoo jedhu Taayyeen gatii guddatu itti bahe lubbuu fi jiruu gootota danuutti wareegame dhiiraa dhalaa keenyatu saniif jecha dararame qeerroof qarree 60,000tu diina didee kichuu cite jedha. Obbo Taayyeen dargaggeessi Oromoo dargaggeettiin Oromoo qotee bulaan daldaalaan barataan barsiisaan kan wareegameef sirna bilisiginnaa ijaaruuf osoo hin taane bilisummaa walabummaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf jechuun deebii kana laannee fi bira darbina.
Gariin gatii injifannoo uummataa hin beeku. Dhugaa qabatamaa irraa xaarmuzii wiskiitu itti mul'ata. Gaafa cinqii machaa'ee rakkoo fi gadadoo uummataa dagata. Achii nagayaa fi misooma gabaafata. Gaafan kana arguu fi dhagayuun onni tuna dhukkubsata. Deemsi eegalle kufnaan waan biyyi hafuu hin se'u. Gaafa biyyi kufu ammoo ana qofa otoo hin taane firaa fiixaa kiyyatu kufa. Ani Dubaay irraa yookaan Atilaantaa irraa mana hin qabu. Baqatus hin fedhu jedha. Asitti obbo Taayyee Danda'a gareen Oromiyaa bulchaa jiru qabeenya uummataatiin Dubaay yookaan Atilaantaatti yookaan ammoo biyyoota birootti mana bitatee qabeenya kuufatee mana qopheeffatee baqachuuf akka jiru akeekiitii jira. Taayyee Danda'a barruuwwan 2 torbee darbe keessa dhimma marii araaraa fi gufachuu marichaa irratti barreessuun mootummaa isaa qeeqee kutannoo waraanni bilisummaa Oromoo araaraaf qabu faarsee jira. Nageenyi fala filannoo hin qabne waan ta'eef TPLF daakuu qilleensa irratti faca'ee seexaanaa hamaa mariif hin tolle jennee dubbanne waliin araaramne sagalee qawwee cal'isiisuun qalbii haadholii fi daa'imman Tigraay boqachiifne walajjechaa obboleeyyanii oolchine qabeenya biyyaa bilaasha qisaasamuu irraa hambifne jedhe. Obbo Taayyee Danda'aa Araddoo sagalee dhukaasaa cal'isiifne haadholii fi daa'imman Tigraay boqachiifne walajjechaa obboleeyyanii oolchine qabeenya biyyattii qisaasama hambifne yoo jettan waraanni kun osoo hin jalqabin warwaannaan waraana hin jalqabina rakkoo siyaasaa waraanaan furuun hin danda'amu rakkoo jiru siyaasaan furadhaa waamicha jedhu irraan tarkaanfatee lubbuu daa'imman haadholii fi maanguddoota Tigraay walakkaa miiliyoonaa olii kan fixe mootummaa keessan kan isin biltsiginnaa jettaniin jechuun yaadachiifna. Rakkoo Oromiyaa keessatti ganna 5 guutuu uummata miidhaa jiru irratti kan barreesse Taayyeen garaan haadholii fi daa'imman Tigraayiif na'e kan Oromiyaatii maaliif naatoo dhabe harka TPLF fi seexaana jennee hammanneen maaliif sabaaf jecha warra shanee jennee fagottuu nagaa fuudhuu rakkanne Piriitooriyaa leellisnee maaliif Daar es Salaam dhiifne uummata Oromoo tuffanne moo dararama hawwatii fi daa'imman Oromiyaatti garaa jabaanne afaan obbolummaa TPLF leellifneen maaliif shanee jechuu dhiifne wal ajjechaa obboleeyyanii fi ergaramne haala hiyyeessaa Oromiyaa jiru maaliif nu hin quuqne erga warra daakuu fi sheexaana jenne hammatuun nu hin dhibin obboleeyyan kaleessa shanee jenne faana dubbatuun maaliif nutti ulfaata harka wayyaanee hammatteen maaliif shanee waraanta afaan wayyaanee dhungatteen maaliif shanee abaarta garaan rakkoo haadholii fi daa'imman Tigraayiif rifate nagaa labse gadadoo dubartii fi kichoolee Oromiyaatti maaliif jabaate jechuun mootummaa isaatti gaafii dhiyeesse. Gaafa rakkoo sana diinni nu caalaa si ajjeesuu barbaada jechuun humna guddaan nu eegsisaa baatanii barri tarraan amala dhoksan qabattan gadi baaftanii saamicha midhaanichaaf ajjechaa ittisuuf gatii baafnee haaressitanii orma caalaa roorroo fi gadaddoo sabatti hammeessitanii hooggantoota gurguddoo waa hubatanii fi sabaaf quuqaman maram moggatti baaftanii caasaa firaa hiriyyaa diriirfatoon mirga sabaatiin taphatutti kaatanii keessatti deemsi kun sirrii miti jennaan gowwaa siyaasaan hin galiniif jettanii qorannoo barsiifata hamaa adda waayiti jechuun marii lagataa akka feetii taatanii keessoo sabaa laaffisuuf alaan diina baay'isuu tarsiimoo godhattanii faayidaa hattuu fi yartuutiin jecha mirga sabaa hin dhiitamin faayidaa hattuu fi yartuutiif jecha mirgi sabaa hin dhiitamin tokkummaan hin diigamin nagaan hin boora'in maqaan saba guddaa kun hin xiqqaatin jennaan akka malee mufattanii haguuggii ofirraa kaasuun eenyummaa dhugaa mul'ifattanii waardiyyaa durriyee maqaa sabaa cabsuun eegdannuuf waakkattanii yaaddoo isinitti himannaan nu si ajjeesuu hin barbaannu jettanii jechuun qeeqaa fi komee mootummaa isaa kan biltsiginnaatti roobse. Bara 2010 gaafa ajjechaa booyyalee mormuun hidhamnu jaala keenya jabaa sabaaf dubbatu jecha ifaa fi dhoksaan nu leelliftanii warra bara 2014 ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu morme garuu ni diineffattanii waan tokkicha irratti lama taatanii waggaa 4 keessatti hanga samii fi dachee ofuma irraa ofii fagaattanii namnis waan isin faana kute seetan jechuun warra kaleessa isa faarsee har'a isa hafarse qeeqe. Kun barreeffama sabaaf jecha nagaa jechuun Taayyee Danda'aa Araddoo barreessedha. Barreeffama kanaan waa'illan isaa kan paartii biltsiginnaa qeequun ummataaf wabii waan dhaabbate